fakkeessa cinqisi kaayate wayyee lubbuutoo. Wardaa hiitte jedhanii. Hiikee warda ishiin finfinnee keessaa nagaa bashannantii. Kana dhamaa ta'een jaaladha jetti baay'ee baga itti jettaan koo waan ta'eef. Ani biyya ilaalan dubartoota hundaayyuu hin jaaladha garuu bakka masaanuu kanatti takkitti isii tun fedhuun takkitti isii. Ni quufte wardaa hiikatiin jira waan. Ati maalitti hirkare? Masaanuma tanaaf vaayirasii koronaadha warra vaayirasii ittanii san isa sanii jibbe haadha. Billa koronaa qal'aali moo itti bar si'ii burtukaana fa'aanaa akkana jirtu tana tafoon qabdu tana bar gaafa masaanuu godhatte habiibtiiti yelaan adada gabbaa'ee inni gara mana isii deemu. Adada buna kiiloo tokko inni bitee achi deemu waan kiiloo tokko bitee dhaqaa dhusitti fakkaatu waan kiiloo shan bitee dhaqaa dhusitti. Adada inni kiiloo takka halkan takka kiiloo takka narraa Kaayi burcuqoo takkaa bitee fi waan xibsii nyaachisaa jiru sitti fakkaata. Onneen tun. Beerran jaamtamoo durroota jaamtammee na addanaa baasa waan. Durba yennam durba. Dhugaa. Durba jedhamu. Waan ofii akkattii miti. Akkattii miti akkattii. wali aanuu fi amma isin lamaan. Ilamee hojii ibsa alaali. Walitti isin lamaan aansuu fi waan ofii lama. No, anaaf si walitti deebi'u gara deebisuuf jechaa. Anaa tokkos godhe si akkanatti godhee natti erge. No wallahi an akkam godhe sii fi an caaltutti aanee bakka si walitti aansi. Amma eenyu taaptaaf godhata ofumaal jala teettan taaptaaf hin gootan isilaan. Ijoollee tiyya taaptaaf godha kamal tatan feemasii waliin jirra barna. Taaptaaf hin gootani. Eessarta si hamziyaad? Bayya baabdii jiru san jirti. Keeniyaa moo? Ameerikaa. Keeniyaa jirtaa ilaali? Maggarajaan Ameerikaa akkana jiraati maal immoo diin jirre qabattaati. Si aleessi jira waan ofii Ameerikaan jiran. Biyya abbaa abdii jiru jirti ibsaayyaa waan sidhoosu wayii qaba biyya abbaan abdii jiru jirti. Sagaltama irra jiranii salphadha rabbi. Keeniyaa jira baqachuu taaptan na godha. Waan ofiituun Si filtanii. feemisoota keessaa akkana kunoota feemisan taane qulla taaptaabiin teetti akkanumatti. Feemisoota taaptaabiin dhukkee irraa kaase galatooma warra taaptaaf naa gootan. Yaa hizbii taaptaaf godha. Feemisni eenyusaa dafaate? Isin sadanuu feemisa kaawaa anan taane. Bira ga'uu kenna jabaadha bira ga'uu kenna. Feemisa guddoon ishiidhaa miti amma. Ibsaati dubbadhu uummata. Sadanuu feemisa sadanuu. Feemasiin guddoon haadha faate ture haati faate amata meeqa sin. Adillee feemisa isin sadanuu feemisa. Ulfaadha rabbi sinaa kafanu jabaadha taaptaaf godha. Feemisummaan bar sooshaal miidiyaa tuuttee gisitti deebite si jalaa badaa. Aasun nurra feemasaa bar caaltuun bara meeqaa bara. And Heerumtee miidiyaa irraa galte. Wajjin turre baraa dafaanii kaabsanii duruu yeroo takka turre bara ni jirti. caaltu waliin turre bara akka tasaa ta'eetiin rasaasa jaalalaatiif qoxalamteetiin karaarraa nu jalaa gorte. Namni lama namni Itoophiyaa galteeti ishiin Itoophiyaa galtee. Guys, ababaa afur guutaa kan. Adabbiin ni jirti isaa arafaate. Sareetii adabbiin hin jirti jettee haasoftaa shintibeetii keessa dhaabbatanii jira. Adabbiin ni jirti jetti. Mana nyaataa seenanii birrii kan faluun ni jirti jechuun hin jira. Amma isin silaanuma qaxxaatanii miyyoo. A'uuzu billaa qaxxaatanii. Wallahi sirriin na qaxxaati akiin. Barqixaatii waa obboleessaa waa feemasii waa jinniin beeku. Guys, waan roos. Abaaboo takka. Warra keessummaadhaan qaxxaati. Tililli namaan nun beekani. Himaa teensu. Injifannoo galuun baranumaa. Lamaan baay'ata shishara kan. Heerumni kun akkam caaltiyyee haga laaltetti akkam Heerumuu feeteti. hin heeruma jedhee yaadisa. Hin heerumin. Rabbi jedhee adda ta'a ilma mootakkitti illee taatu lafa buusee ka'ee yoo achi booda illee miliqe. Gaayis lamaan baay'ata. Moo kararra jirtaa mi'aan si jeeti bara ammoo osoo suudii jiraatte. Lamaan baay'ata. Amnarra jirtaa mere heerumuun si barbaachisu. Maal beeka kunoo kaayiroo kanaadaa kun hojii sadii dhaqan jedhanii kaayiroo nageessanii kunoo asitti shaara nuraddiin gubbatti hafe makiinaan wannoo fixatee gommaan bokka'e. Amma inni kan neemus mosareet. Waan ofii bargaafaatu kanaadaa dheedhatu kanaadaa nyaadhamte dhumte.
Amma warra Kanaadaa jiru. Meenuma dhiisi jaa jira. Nama Kanaadaa fedhan qabaa miti. Badde moo? Badde jedhee. Rakkoon qaba bibi bakka wannoo tokkotu jira bakka mataa sangaa miicaan achi gala. Humna tan achi fixa dhagee. Eessa? Foon jiru deemtaa. Warri qaqadhaan akka caaltu kun faatee harkatu malee achi deemee mataa sangaatiin baadhadha irree kana laal. Taa'e. Guys! Shanshalata faattee seentaa bar shanshalata. Huccuun guutuun shanshalata bar. Mana Rakkoon fuuldura. qabu. Ani hojii haa ta'u ni hojjedha. Hojii haa ta'u. Garuu saree bichaan ta'in saree miicu osoo du'e. Saree miicuun bar dalagaa qaali. Hojii warra Kanaadaa saree hanga. Saree miicu. Saree namni harkaan usutu sun jiru fayya namni sareen qaaliidhaati. Saree yogo amma duraan yogo namni saree jennan aara. Saree yogo namni biyya tanan naan jee respect namas godhee bar nama kabajaa siin. Ana sittuu saree guddisaa ture yaa. Nama kabajaa siin jee jechuudha bar. Laa. Sareenan sodaadha. Akkamne? Never ever forget never hojii kamuu nan hojjedha ginamoo saree harkaan hin qaban. Sareen ati dhiitu eessatti sareen haadha fi abba qabdi nama jaarti namaa afaadha sareeni. Wallahi Maal jedha? Jaarti namaa fa'a. Namaati. Chaayinatti deemu. sareen asitti sareeni jaarsa namaati. Wallahi lazim. Maal jedha ibsaan? Maal jaarti nama jechuudha? Sareen akkam jaarsa namaa doo? Malas Aara lakkoon. Darbu wanta kan beeku Gurbattiin tun gana foon hoolaallee fiddee foon harra illee fiddee halaala jettee nu nyaachifti miidiyaa kanarraa yoo jalaa galu baana. Yaa dhugaadha. Yaa sareen dhugaadha. jaarsa namaati ummatan beeyna kana wallahi lazim. Way an faranjii wajjin haasaa miti. Footoo nuti wajji kaa akka inni jeenitti wallahi lazim. Muhammad. Footoo wajji kaa akka inni jeenitti. Footoo wajji kaa ni saricha kai kan akka inni jeen. Jennaani ni gaafatte isa. Hogoo gaafattu booda Si akka lakki. waan isin Qoyyee haa jedhu qoy jedhi mee. eega gaafatte booda hayaa jeeni achi dhaabbattee ijaan xaqqasti akkatila jaan sarichi wallaahi lazim. San booda naganan footoo jikee irratti wanni jee booda itti utaalee irratti maramee afaan kana keessa kiis godhee nama hojjaan maali nan barjaarsa isheetti. Suuqa baadhannaa wallaahi ollaadha bar ollaadha kaa wajjiran faranjii. Kan san hin jenne kaan beera Yahudaa ta'u olkutte sanniin hin jenne kaan hayi. Amma yoo akkas ta'eet hin jedhe dubartiif wal fuudhaan jiran dhiirri wal fuudhaan jiru sanii miidhaan warra achi olkutte hin jenne fakkeenyaaf sareen gadiin hin jirti tan faamilii akka mana keessa jira. Amma jarri faranjii marti isaanii likki isaanitti qabatanii yaani. Wallahi Kan jedhe malee maasayyoota biyya. Nama keenya garirra saree isa wayyaa. Lakki badee Nama jette nama yeroo ammaa irra ofiiyyuu jaarsaa guutaate waliin fakkaatee. mee amma laal Jaarsaa jaartummaa osoo hin taane. nama torba abaaboo nama torba namni guutuun jira tiktokiin kun gisee maal Warra Chaayinaa takka bara. Urjii maalam mallattoo gaafina. ababaa torba guutaa gamaa gamana abaaboo torba. Namni mana Si uummata maal jaallattan? Seenaa dalagaa mee abaaboo torba guutaati. Seenaa dalagaa jabaadhaa eeywa jabaadhaa. Jabaadhaa abboo ijoolleen xiyyaatuun bar isimmoo. maaliif hin heerumne maati? Yaa ibsa kiyyaan sodaadhe yaadni keessatti kaayiroo tana keessatti hin sodaadhe silaa kun heerumuudhaaf akkanatti akka cungululleetiif fuudhamaa jira jaarsi namaa ibsaa kiyyaan sodaadhe. Wayi birdilimsii keessaa dhabaa jedhee sodaadhe. No, hin dhabdu wallah. Profeesar Galata Warri gara gaafa namaa. Loona ummiyyee rakkoon qabu dhiis guutte abeebti. Fuutanii Awustiraaliyaa geessan jettee sodaatte. Awustiraaliyaa bicha Arabbii dheedhi. Faateen kaayiroo gosa. Wallaahi dubartoonni tun tama keessaa irra dhooftee ol bahee dubbatata malee moo. Manni haa dubbatu miidhama wallaahi. Manni bakka jirtu hundatti. Miidhamaan gargaarsa rabbii qaba.
Ara taaptaa buraa maal namni Kana booda wallahi lazim. Caaltu isin maaliif diiyaasporaan jenaa jenne isin? Deebisa malee taaptaa buruu hin danda'amu. Akkam nu godhi jenne? Haga Dubai no jaarsi namaatis wanni diiyaasporaan no guurtee fixee miti amma no warra Kaayiroo. Wallahi dhageetta ibsa. Ana haga ofii kiyyaa beekutti akka ofii kiyyaa beekutti wallahi keessattuu dubartoonni biyya Arabaa kushiina Arabaa keessatti qancanii maal jedhanii hojjetanii yoo jaalalatti amananiin alatti waa qarshii waa diiyaasporaa jinni sanitti hin amanan. Qarshii sana akka itti dhuftu baran nyaata faate. Qarshii sana akka itti dhuftu bareemi baranii jiraniimi. Waa diiyaasporaa waa kanatti hin amanan keessattuu warri Saudi Arabiyaa jiran warri Kuwait jiran Dubaay jiran maamuduma biyya keessa jiranii saniin nyaatamanii yoo rakkatanii isumaa waliin rakkatanii innummaan isaan rakkisa malee waa diiyaasporaa waa jinni waa Ameerikaa waa Kanaada tanatti hin ajjaman. Waa rakkatte warri Kaayiroo. Warra Kaayiroo akkasumas amma warra Maaliif jennaan qarshii san akkuma caaltuun jettee shinti beetii miicanii fiduu daa'ima arrabaa guddisanii fiduu arrabamanii fiduu sa'aatii hirribaa dhabanii fiduu sa'aatii nyaatan dhabanii fiduu itti amanan bas. waan na dhibee takka irraa dhafaa jiran. Si haadha faate feemasoonni Kaayiroo kun maaliif biyya alaa hin deemne namni isaan boodan dhufeetu Kanaadaa ta'e ni deema maa tatteessan isa. Hiyyeettoleen hin deemne fe'amtoonni maal? Ati ibsaan tokkoffaa biyya arabaa biyya baqaa kan hin dhufne na fakkaata. Biyya kanatti akkam beektaa? Ispoonsar makan. Akkuma 222 naqate osoo jiru akkuma 223 deema. Wanti akkam beektaa akka fakkii lootorii argitee akka carraati jechuudha. Siigala hireedha. Nyaata si bilcheessanii lafa kaayan tokko dhufee nyaataa hin jiru. No, ispoonsarri Kanaadaa akkuma dura naqattee ni deddeemuu dandeessallee. No, duraa duuba wanni jedhamu hin jiru carraadha. Yoo maallaqaa ga'ama feemasoonni Kaayiroo Mubaarak jee Aslii jee Naakii jee kan dhufullee kacha keessa maa hiyyaan isaan. No, amma isaan Kaayiroo biyya godhatan amma Mubaarakiin Aslii osoo gaafattee Kaayiroo qallaali hin jaallatan. Nuhu amma warra reefitti dhufnu malee isaan qallaali kana Kaayiroo hin jaallatan. Hin deeman odoo amma Kanaadaan dhufte. Mubaarak Faatee Asliin Faatee akka deemuudhaaf akkasitti. Isaan Kanaadaa illee deemanii hojii kanaa olii hojjetanii Kanaadaa illee birrimaaf deemanii. No. Jiruun tun wanni kun marti siistamni kunis namatti naqamuu dandeessi akka inni hin jiru. Haatama ibsaan qotee dubbii tana fuudhee mataa kiyya kan kee irratti deebisuu ta'a. Intarvii gurbattii tana ofirraa dhiisi. Anas hin jedhe. Keeriif lafarra deemaa jiru akkana jibbiilfatee. Kanaada illee maallaqni akkanaan jiru attiisitu hin barre. Galaafachuu Achuma laaliin naagalee wal fuula isaarraa dubbisee. Amman viidiyoo galakata yoo hiyyaan isinacha keessa haatan Oromoo qotatan wallaala jee rabshaadha. Daaliyyee akkam Kaayiroon. Ni hawwiti waan ofii. Abbi ino ajjeese kun mukaifa jala galee wallahi mukaifa makana jala gadi bahee timaatimii bitachuu iyyuu dadhabe. Wallahi hedduu. Ana arfika taatee arfika akkana ho'itu rabbi nan garsiifne wallahi. Adda adda biyya arabaa tanu turellee numa hawwiti garuu hin beekne gaani. Tun gisee qorraa falaali hidhiin tantee tun akkana coraan kan kee kun sirraa kaa gisee qorraallee akkasuma. Qorri ishee hamaadha. Jilbaan lafarra si oofa qorri isiillee akkasuma akkuma ho'i hamaa qorri isiillee hamaa. Indoon barana hin ho'ineeyyuu waggaa tana gisee tana gabbaatee lafa dhaabbachuu hin dandeessu. Maayiloo immoo warri suuqii tokko dhumanii bargan Waan gamgeessa waan dhufee deegaa dhufte asam. Wallaahi laziin. Amma deeksembarii nana waggaadha. Waggaa lammaffaa. Haadha faatee kana bara wajjuma biyya alaa tana dhufnee bara. Gaafaatti faatee dhuftu gaafuma sanin miidiyaa dhufeenis biyya kana. Miidiyaa irra moo? Waan gaafa jalqaba tiktooyi waan ibsaa haadha waan ofii tana laalaa jirti. Waliin qoosaa turre hin beeku. Yaa Waggaa gaafa. tana Okay. Alhamdulillah yaa caaltuuti baga rabbi si deebise aguma ati gadi baate mufaaja'aa wayii dhageenne baga rabbi si deebise alhamdulillah. Maaltu maalti?
maa baate jaaltu Bilbillee guutumaan na baasitiin deebi'ee nu aareetti kana nama waatu jira. Wannoodha TikTokiin yoo wannoodha yoo taaptaap hin goone musim jettee irra teette akkas. Koopiliinki godhaaf hime keessattuu TikTokiin isii kun waan yeroo dheeraa wanno ta'ee tureef akkas. Yaa Lafa dhiisee bara. Paaswoordii isaa dagadhee. maan ta'u bilbiluma jijjiirrachuudha malee bilbila waannan silkii qofa Paaswoordii isaatiif wanno isaa beennaan lookeeshiin akkuma walii galaate Itoophiyaa bicha siin hojjetu amma lookeeshiin biyya bira. Shaakii biyya biratti fayyadamtee Itoophiyaa gallaan inuma siif wanti hin jiru. Itoophiyaa viidiyoon ati poosti goote guyyaa sadii namni kumaa si ilaala. Agartee waan sun waa dhuga baala. Maal? Itoophiyaatti dirqama lookeeshiina jijjiiruu qabda Itoophiyaatti yoo galte. Amma biyyoota Arabaa bakka barbaadde yoo deemte rakkoon qabu lookeeshiin. Maa guyyaan jalqaba dhufeen hin laalamne viidiyoon tiyyatanii naan duraan guyyaraan gaddi isaaran biyya giseen jirus garuun argamtu malee. Muddattu kan nama biran geettu bar maaliif seeta tokkoffaa kan beektaa viidiyoon tante ta turtee daawwilot taatu. Turtee foloo bira geessa. follow goone mana kana kamu follow goone na jala dhuftee si taa'u qudura takka katabaa oolta mala baakati qudura takka katabaa oolta jala follow goone ni jala takkee sana ka follow man nama goone ni qanyoocha oromoon tu wallahi Osoo ibsaan kuma ibsaan na dhaqqabuu deema akkam osoo kuma 400 hin galin jabaadhee torban kuma 400 galuu qabaata. Ajji'a kana. Faate walumaan bara Ibsaan hin dhiichisaa marsaniifi. an follow nan godhanii Guys, abaa sadi guutaa abaaboo sadi. No amma jabaadhee kuma 400 gala. nama mararaa yaada faate akkami gaatti faatee tun dubruma qabdii jani dubbiin tun Maamiyyee thank you. Qoy mee kukutaa abaaboo sadi guys abaaboo sadi. Qopheessisee ibsaadha bar kanaaf garaana nyaata. Badhaasa. Gurbattii sana ofirraa arrabsimaaf akkas siin jedha namni naan jedhaamiyan bakka natti tola akka obboleessa kiyya xiqqaa tokkotti.